takkaaduu malchiisaa takkaa hidhamuu malchiisaa gartee nama kana wajji wal qunnami namni kun informationa guutuu inni si ergu informationa dhugaatii copy paste godhi sakan dubatti dabarsi jeeniiti yaayaa bashiiri kenname jechuu ajanyi yaayaa bashiiri kenname yaayaa bashir saniinga wanni inni fidu hundi mootummaan guyyaatti aanu akkaana namma waan nan torbaan dura barreessu mootummaan gartee torbaan itti aanu baatii dhuftufaa hojirra oolcha kunoo isiniin himnee isiniin jaa akkasitti hojjechuu turee jechuu yaayaa bashir girrisaan gaa bakka way qunnamti qaba yaayaa bashir maarreedha jaaniiti yaayaa bashir samiin tuqanii jechuu yaayaa bashir qofaa mi baay'ee way gurbaan namichi OMN tadiguu ture kun maqaan isaa eenyu faraan kajaamu sun wajji turee jechuu waan kana keessa so jarri kun eega dhageeyti akkatti arkatee numaatu harka mirga jaawar maammajjaamanii yaadamanii girrisaa biratti illee deeggartoota jaawar biratti illee harka mirga jaawar maammajjaanii yaadamuu turanii jechuu erga jaawar hidhaa ba'ee booda mootummaan karoora tokko lafa kaayyate oromoo tara wal shakkisiisu warra wajji qabsaa'e kana hunda wali garagalchuu gartee akka ummanni konfiis ta'u akka ummanni gartee maal goonaa fi maal dhibna yaabo abaluus akkana ta'e way abaluus akkana ta'e jee akka namni qabsoo oromoo irraa abdii muratu gochuudhaaf gartee mootummaan baay'ata guddaa baasee warra gartee waliin ture kana wal afaan garagalchuu irratti hojjechuu seenee jechuu kun amala siyaasaa keessatti ummata keenyaan galu malee gartee abbaan irree tokko istiraatejii inni itti hawaasa tokko cabsu warroota wajji qabsaa'u ture wal afaan garagalchuu warroota waliif du'ee'u ture wal ajjeesisiisu kanaa jechuu karoorrisaa soo yaayaa bashir jaawar maammaqana akka muka kophaa dhaabbatu hambisuudhaaf warra dura isaa wajji qabsaa'u ture warra isin goota keenya jettanitti maraachaa turtan akka waaqatti sujuuda bu'aa fi turtan kana bitu seenanii jechuu waajjirri kana bituudhaaf diaasporaa alaa bituuf qophaa'e kamiin isin jeqale waajjira Adaanech Abeebeeti waajjirri gartee warra biyya keessaa kabulloojuu fi kabulluqoojuu hunda baay'atatti baasee bituudhaaf gartee karoora baafate kamiin isin je waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaati jechuu akkasitti waajjiroota kana lameenitti wadalloota kanatti ajaja daabloos gaddabarsee Adaanech diaasporaan jechii Finfinnee tana waan jaalatuuf dachii tuulamaa tana waan maraateef jecha dachii isinii kenniti Adaanech isin qunnamsiifnaa kunoo Adaanech nu ergee jedhaniiti abbaan qabeenyaa guddaan yaayaa bashiiritti maallaqa fidee dhufee jechuudha maaliin fide isiniin je maaliin fide maallaqa fideeti dachillensiif kennamti gaafa mootummaan tasgabbooyte gaafa mootummaan wanna taate ni simatamta ni galta wanni kee hundi qophiidha amma waan ifiin jiraachiftu hoodho amma mul'attee abiyyiin faarsini akka nama qabsaawaa ummanni oromoo waan sirratti amanuuf waan si amanuuf gartee akka nama qabsaawaa fakkaadhu akka nama gartee garagaraa dhimmamee fakkaadhu hoggii waboofis maaliifis gartee humna wabootis keessa turtee waan beektuuf mataa dhayii jedhaniin si gale amma inni karoorritti kenname maal godha abiyyiin faarsu ambilziqinnaa miti siinjaa ambilziqinnaa keessin jiru siinjaa maal godha garuu inni undercover bilziqinnaadha jechuudha undercover bilziqinnaadha jechuudha bilziqinnaa tanaas hoggini dhawa akkama faarsee bulaan gariin ta'e telefoona gaddachaasee horii humbar mootummaa tana hoggini dhawa bar maaliif hayyamamee fi dhawa hayyamamee fi dhawa malee jaalala ummataa takka sabboonummaa saniif hin dhawu akka ummata biratti amanamu akka bar abalu dhuga dubbata way abalu haqa dubbata bar haqarraan deebuu bar lubbuu isaa riskirra buuseeti bar biyya keessa taa'ee takka mootummaa kana deeggaraa dhugaa ummataa dubbataa jedhanii akka ummanni atteeshina kennuuf sigale akka ummanni atteeshina kennuufii fi mootummaa dhawa soogidda keessa godha distii hoggii gootu soogidda keessa gootaami akka nyaanni mi'aawuuf akkasi soogidda keessa godhaa jechuudha sigale soogidda keessa godha yaayaa bashiiris soogidda keessa godhaati ambilziqinnaa sii miti ammaalii sii miti awwan duraanuu bakkaan ture na beeytanii sigale no problem jeeti
ummanni gaa duraanis gaa jaawarii shanii jala yaa'u turanii ni amananii gaa amma namni girjee konfiis tahaa jechuudha. Inni maal godha? Kawal fixo obboleeyyanii, kawal lolu jiru obboleeyyanii, kawal dura dhaabbachuu jiru obboleeyyanii, way obboleeyyan lamaa wal fixuun qabanii adeeroo dhugaadha. Hagamaas as dhukaasus Oromoodha. Hachi dhukaasus Oromoodha. Garuu obboleeyyanii miti kawal fixu jiru. Oromoon kan wajji wal lolu jiruun Oromoo wajji wal lolu ittiin jiru sirnaa wajji wal lolu jira jechuudha. Sirnaa wajji wal lolu jira jechuudha. Sirna Minilik kan dur abbootiin teenya calii calanqotti harma muraanuletti sigalee tuulama buqqisee wallo ficcisiisee wallagga harka kennachiisee jimma harka kennachiisee san gartee ummata keenya akkasi dhukkee godhuu ture san sanii wajji wal lolu jira jechuudha uummanni keenya. Sirnicha santu gartee karaan beekamneen ilma Minilikiin qabsoo Oromootiin aangoo dhufee namichi abbaa kiyya Minilik gumaa Minilik baafachuudhaaf akka nuti Minilik rakkifne sanitti maa Minilik narraa rakkiftan jechuuf ilmi Minilik haareen lafaa ka'ee Oromiyaa diiguu tokkummaa Oromoo diiguu Oromoo keessa galee Oromoo wal shakkisiisu sigalee kana godhu jiru karaa gabaabaan Oromiyaa diiguu deemu kana dura sirna kana dura dhaabbachuu jira jechuudha. Audio Jungle.